jecha Sumaalee taanee manatti hin deebinu warri jedhe. Warri kaleessa amantii kutaa gandaan lagaan gargar hin baanu jedhee shinniigaatti waliin awwaalame. Manneetti maanguddoo miseensota maatii isaanii 4 boolla tokko keessatti lubbuu dhaban iyyaafanneerra. Tokkotti barsiisaa ijoollee ciccimti mataa qabdi jennee ulaallu mucaa qeerroollee mucaa mishaa qaraqeetti jaallallu nama irra bulan nama gosaafillee qaaqee jedhu ijoollee ciccimtu. Abbaan qabeenyaa Tiwiitar tujaarichi Elon Musk otoo hin eegamiin turtii addatti BBC wajjiniin taasise. Kind of had to. Right. Did you do that because you thought that a court would make you do that? Yes. Right. Yes, that is the reason. Odeeffannoo ispoortii dabalatee odeeffannoowwan biroos qabna. Waa'ila koo Eeliyaas Mulugeetaa wajjiniin hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuratti nu hordofaa. Dhaabbanni nyaataa addunyaa WFP'n hojii lubbuu baraaruudhaaf hojjechaa jiruun walqabatee anna gargaarsa nyaataa qorachaa akka jiru himame. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsa nyaataa dhiyeessu WFP'n waajjira isaa Itiyoophiyaa jirutti hanna gargaarsa nyaataa qorachaa akka jiru ibseera jechuun gabaafameera. Firaafoolii dhugaasaa. Dhaabbata nyaataa addunyaa WFP'tti Daayirektara Itoophiyaa kan ta'an Kilaawud Jibidaar xalayaan michoota isaaniif barreessan midhaan nyaataa gargaarsaaf dhiyaatan gabaa tokko tokko keessatti gurguramaa jiraachuun dhaabbanni nyaataa addunyaa akka yaadda'u taasiseera jedha. Midhaan nyaataa gargaarsaaf oolu gabaaf dhiyaachuun isaa maqaa dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuun alatti uummata gargaarsi barbaachisuuf walitti qabuudhaaf humna jiru irrattis rakkoo uumuu danda'a jechuun yaaddoo qaban daayirektarichi himaniiru. Kana waan ta'eef midhaan nyaataa biyyattii keessatti gargaarsaan kennamu karaa sirrii hin taaneen itti fayyadamuu fi kan yaadameen ala fudhachuu atattamaan dhaabsisuun hedduu murteessaadha jedhan. Itoophiyaatti waraanni waggoota 2 kaaba biyyattiitti ture rakkoo namoomaa guddaa kan qaqqabsiise yoo ta'u namoota miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxileera. Qaamoleen waraana kana keessatti hirmaatan midhaan nyaataa gargaarsaaf dhiyaate saamuudhaan warra waraanatti bobba'aniif dhiyeessuu isaaniitiif himatamaa turaniiru. Jibidaar dhaabbilee Itoophiyaa keessatti argaman kan michoota sagantaa nyaataa addunyaa ta'aniif xalayaa barreessaniin midhaan nyaataa gargaarsa karaa hin malleen faayidaarra ooluu yookaan fudhatamuu isaa ilaalchisee odeeffannoon beekan yookaan qaban yoo jiraate akka qoodaniif gaafateera. Qondaalli WFP kun xalayaa isaanii kanaan dhimmichi eessatti raawwachuu fi eenyuun raawwate kan jedhu ibsuurraa of qusataniiru. Haa ta'u malee kanneen qorannoo irratti gaggeessuuf yaadan keessatti ammoo midhaan nyaataa gargaarsaa mankuusaa shiraaroo jiru keessaa badeera kan jedhame tokko ta'uu AP'n maddeen eeruun gabaaseera. Hojjetaan sagantaa nyaataa addunyaa maqaan hin eeramne mankuusaa magaalaa shiraaroo waraanaan hedduu miidhamte keessaa midhaan gargaarsaa namoota 100,000 ol gargaaruu danda'u baduu isaa dhiyeenya akka barame AP'tti himeera. Addunyaa gaazexeessummaa kana keessa guyyuun waa hedduu dhagaa oolla. Hojii gaggeessaa olaanaan Tiwiitar tujaarichi Elon Musk otoo hin eegamiin BBC wajjiniin gaaffiif deebii dheeraaf taa'eera. Kunis kan dhaga'ame erga dhaabbanni Tiwiitar akkaawuntiiwwan BBC jiran irratti mata duree miidiyaa mootummaan maallaqaan deeggaru jedhu erga itti maxxansee fi BBCnis ergaa kana mormee boodadha. Gaazexeessaan teekinooloojii BBC ka ta'e Jeremy Clayton gaaffiif deebii otoo hin eegamiin waajjira muummee Tiwiitaraa San Franciscootti argamutti wajjiniin gaggeesseera. Kanaanis mata dureewwan falmisiisoo ta'an kanneen akka akkamiin kaampaanii kana akka bite waa'ee Tiwiitar biluu dabalatee kaan irrattis asoofsiseera. Tiwiitar biluu keet ni gaabbitaa jedhee gaafannaan tujaarichi kana deebise. Quite difficult, you know. I'd say the pain level of Twitter has been extremely high. Beektaa waan akkaan ulfaataa ta'edha. Mataa dhukkubbiin Tiwiitar natti fide garmalee olaanaadha. Bashannana wayii miti haalli jiru. Haalli ji'oota dabran keessa ture akkaan kan nama dhibbisudha. Salphaan turre. Akkuman jedhee dhukkubbii qaba ture. Garuu dhumarratti kana gochuun narra ture. Adeemsa kana gochuu keessa dogoggorri uumameera. Eeyyeen uumameera. Tujaarichi addunyaarraa lammaffaarra jiru Elon Musk bara darbe keessa takka Tiwiitara bituufi yeroo kaan immoo dhiiseeraa oduuwwan jedhaniin marfamee ture. Boodarras kaampaanichi erga mana murtiitti himatameen booda bituudhaaf dirqameera. Musk dhumarratti kaampaanichi kan bite abbaan seeraa maallaqa jedhe sana baasee akka bituuf dirqisiisuuf erga jedheen booda ta'us himeera. Kind of had to. Right. Did you do that because you thought that a court would make you do that? Yes. Right. Yes, that is the reason.
Yaada koo jijjiiruun narra ture. Maaliif naan jennaan manni murtii na dirqisiisuu waan maluuf. Yaada koo jijjiiree bituuf dhiiseen ture. Garuu gorsa ogeeyyii seeraan kana murteesse. Gatii hanga sanaan bituu hin barbaanneen ture. Well, not at that price. Erga Maask miidiyaa hawaasaa Tiwiitarran bitee booda hojjettoota 10,000 lakkaa'aman hojiirraa gaggeessiram. Dhimma hojjettoota hedduu ari'achuu irrattis kan gaafatame tujaarichi Elon Musk murteen kun salphaan turre jedhe. I wouldn't say uncaring. The issue is like the company's either going to go bankrupt. Murteen koo garaa jabaachuurraa kan madde miti. Dhimmichi maal seete? Otoo nuti baasii keenya hatattamaan hir'isuudhaa baanne kaampanichi kasaaruuf deemaa ture. Kanaaf dhimmichi dhimma namaaf garaa laafuu dhabuu miti. Dooniin guutuun yoo ni dhidhima ta'e nami tokkollee hojiin argatu. Hunduu hojiin ala ta'a. Qeeqota dhiyaatan nan hubadha. Mee kana yaadi. Dachee kanarra jiraachuuf ji'a 4 qofatu si hafee jennu. Kunis guyyoota 120. Guyyoota kanaan booda ni duuta. Yeroo kanatti maal gootame? 120 days. In 120 days you're dead. So what do you want to do? Abbaan qabeenyaa dhaabbata konkolaataa oomishu Tesla fi akkasumas dhaabbata abuurraa hawaarratti bobba'e SpaceX kan ta'e Elon Musk ji'oota 6 dura miidiyaa hawaasaa Twitter $4 biliyoona 44 bitee ture. Musk qabeenyisaa waliigalaa $1 biliyoona 100 fi biliyoona 90tti tilmaamama. Kunis tujaarota addunyaa keessaa sadarkaa lammaffaa qabaachuusaa barruun Forbes gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya dabalatan marsariitii BBC kan sadarkaa idil addunyaarra jiru irraa hordofuu dandeessan. Kanatti aansee immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Poolisiin Tanzaaniyaa godaantota Itiyoophiyaa seeraan ala biyyattii qaxxaamuraa turan 63 erga konkolaataan ittiin imalan balaan mudateen booda to'achuu beekse. Godaantonni lammiilee Itiyoophiyaa ta'an kun daangaa Tanzaaniyaa fi Maalawii bulchiinsa Joombee jedhamutti to'ataman. Poolisiin biyyattii akka beeksetti godaantonni kun osoo konkolaataattiin fe'amanii imalaa jiranii sanbata darbe balaan isaan mudachuun booda to'ataman. Dureen gamtaa paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaan ammas mariin riifoormiin dura hiriira waaman. Odingaan mootummaa waliin riifoormii filannoo irratti mari'achuudhaaf qophiirra otoo jiranii uummata waliin kallattiin wal arguudhaaf hiriira waamuu ibsan. Qondaala siyaasaa gameessi Keeniyaa Raayilaa Odingaan erga hiriirri mormii baatii darbe bahame gara jeequmsaatti geeddarameen booda waldhabdee siyaasaa karaa mariitiin akka furan himanii turan. Gara qabiyyee isattaanutti ceena. Arsii lixaa aanaa Shaashamanneetti firoonni dhiyoo maatii tokkoo 4 dilbata darbe lafa addaan baqaqee allayyaa uume keessa dabareedhaan seenanii lubbuu dhaban. Maanguddoon obboleessi isaanii fi ijoolleen obboleessi isaanii 2 fi miseensi maatii isaanii biraa tokko du'aan dhabuu dubbatan obbo Adam Buyyisoo BBC'tti akka himanitti jalqaba daa'ima ganna 10 boollatti kufe baraaruudhaaf boolla seenan. Obbo Adam boolli lubbuu miseensota maatii isaanii 4 guyyaa tokkotti galaafate kun kan akkamii akka ta'e ibsuudhaan eegalan. Wanti mudate boolli sun gaaf duraanii armaan dura bara dheeraa keessa lafti citteetti itee baaqeera jedha. Lafa isaa citte san keessatti daa'imni wayii kan waggaa 10 ka ta'u boolla san bu'ee gubbaatti badee boolla san keessa bu'ee boolla san keessaa ba'uu dadhabee jennaan akkasii fiiganii dhaqanii yoo dhaqanii jedhanii itti bu'ee mucaan tokko itti bu'ee abbaa baatiitti yoo itti bu'ee jedhe achumaan hafee deebee ammallee ilmi haadhaa kan mucaa kanaa ammallee udoo mucaa daa'imni sun jiru ammallee mucaan faana bu'ee innillee achumaan kufee achirraan ka'ee obboleessi kiyya hangaftichi kiyyallee amma ijoollee keessa dhiisee gubbaatti badee itti kufee innillee achi irra kufee innillee achumaan mucaa inni ammoo dhaabee kan garaa kiyyaatu mucaa daa'ima dhaabatu fuudhee lafti kun amma ededa qabaa daa'ima isa fuudhee gubbaatti ol darbee ofii deebee kufee inni kufnaa mucaa qeerroo wayiillee bakka arfaffaallee akkasitti badee abbaa kiyyaa jedhee akkasiin faana itti badee akkasumaan bakka namni kun waan gufanne lafti rakkufan kun jallisaa meedamaa ile malee meedama kana bakka cicciisee dhumate bakka uumame illee wallaalleetiin. Maaltu ture kanaan dura naannoo sanatti boolli lubbuu namaa akkaataa kanaan liqimsa ture? Wama tokko waan maal wallaalee lafti maasaa qotamu dhooqa maasaa qonnaa keessa
boolli kuncitee waggaa baay'ee waggaa gara kurnyaa oli lakkoofsiiseera. Afaan isaa irra qonna qotamaa qonna midhaan irraa galaa qara namni keessa badee wanna akka ta'e hin jiru. Horiin illee hennaa itti badu jira. Hennaa horii itti badu illee horii fe'umamaa dhaqaa keessumaa baasaa turre. Guyyaa sanbataa sanii afoo roobni halkan gizee shan roobaa ture jedhe kun qumatii namaa ka ta'u mitirii lamaa ka ta'utti gasitti hulee dhaabattee horii hennaa itti badu baafnu irraa gadi mitirii lamaa gasitteetti malee siqiita san malee waan biraa qala horiin illee itti badu re'ee illee itti badu bu'aatuma keessaa baasaa turre armaan dura waggaa dheeraa. Namoota boolla sana keessaa baafaman qaamni isaanii wanti gubate jira? Wanti qaama isaanii irratti mul'ate jira? Wanti tokko gubate nafti tokkotti illee wanti dhiqoollee waan biraallee jennee irra sodhee waan roobaallee ta'innaa jennee irra sodhee wanti tokko irra hin jiru naqama qulqulluu kan qabbanaa'ee dhiinnummaan dhaabatu calla gogeetoo bakka. Waan roobaa jechuun bakakkaa jechuu keessan? Bakakkaa kan ta'innaa jennee waan sanillee laallee. Ho'ii ammoo gizee itti bu'a ammataa kiyyaa hennaa sani ummata marseeruu magaalaa irraa muturaan dhaqqabee hennaa dhufu ummanni marsee irraa walitti isaarraa fiigee dhufee hambate jedhee ani itti batu dhufu ummanni naqxee isarra masilaalii kaanii irra gadi lukayoo anaa gaddiriiffadhaa illee ichoo bada'ee gaddiriiffadheeru luka kiyya hennaa san amma ho'ii akka ibiddaa wayii luka kiyya san akka waan naqeetu kun lutti cinaa mirgaa kun na zazzazee bakka amma na dhukkubuuyyuu akkasumas deemaa ofi. Akkamittiin baasuu danda'an namni akkamittiin seenee baasuu danda'e silaa namni duraan seenan baasuutti lubbuu isaanii dhabani. Namni wadhoogee akkasi aduu qabbanooftee magariibaa gattaatee qabbanaa'eeti. Lafa qabbanaa'e namni masilaalii kaanii masilaalii irra gabbee achi haadatti godhaa akkasii baasani. Warri lubbuu dhaban kun mee maatii qabu ijoollee qabu namoota akkamiiti isaan? Mucaa tokkotti qeerroo kun illee hangafa kiyyaatu illee nama cimaa nama gabaree lafa qotatu ijoolleetti waan illee sagalaa lamaan sunillee ijoollee cimtu tokkotti barsiisaa ijoollee ciccimtu mataa qabdi jennee ulaallu namni sadii ammoo nama irra bulan nama gosaafillee qaaqee jedhu ijoollee ciccimtu kadhumte. Jabaadhaa rabbis naa jabeessu. Ishi amiin. Ameerikaa keessatti bara baranaa qofa dhukaasa jumlaa qaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 146 ajjeefamaniiru. Wiixata miilanaallee bulchiinsa Kantakii keessatti dhukaasa banameen namoonni 4 lubbuun baheera. Qawween Ameerikaa dabalatee biyyoota kaanitti yeroo yerootti lubbuu namaa akka laayyootti galaafatu. Harka eenyu jira? Addunyaa kanarra qawwee biiliyoona 1 olitu jira. Qorannoon qawwee irratti taasifame akka agarsiisutti meeshaaleen waraanaa kunneen harka warra waraanaa yookiin qaamota nageenyaa irra jiran namoota nagaatu qabata. Qorannoo kanaan qawween miiliyoona 400 nama harka dhuunfaa jiraachuun US dursiti. Kunis lakkoofsa waliigalaa keessaati. Indiyaa, Chaayinaa, Paakistaanii fi Raashiyaa immoo itti aanu. Namoonni nagaa miiliyoona 6 ol qawween ajjeefamaniiru jedha gabaasni bara 1990 hanga 2016 irratti bahe. Venezuelaa, El Salvador, Kolombiyaa, Guatemala fi Brazil lakkoofsa namoota harka namaatti du'an isa guddaa qabu jedha qorannoon lakkoofsa uummata addunyaa irratti taasifame. Adde Magda Kos walqixxummaa koorniyaa fi to'annoo meeshaa waraanaa irratti hojjetti. Most of the guns that come into Mexico and the rest of Central America. Qawween gara Meeksikoo fi giddugala Ameerikaa dhufu Ameerikaarraa ergama. Sababiin isaas bittaa qawwee namni dhuunfaa raawwatu irratti US seera laafaa waan qabuufi. Sababiin biraa haliillaa qawwee raawwatu dabalu immoo daldala qoricha sammuu si'eessuu fi Laatiin Ameerikaatti yakki baay'achuudha. It's also related with the drug trade and with another crime. Al-ergii qawween Ameerikaan sadarkaa tokkoffaarra jirti. Raashiyaa, Firaans, Chaayinaa fi Jarman tartiibaan itti aanu. Haleellaa qawween Ameerikaan addatti mul'atti. Ajjechaan jumlaa oduu miidiyaa qabatu ta'us ajjechaan qawwee baay'ee US garuu kan ofirratti raawwatudha. Namni nagaan qawwee qabachuun biyyoota muraasa qofatti seeraan ala. Biyyoota kaanitti immoo to'annoo cimaatu irratti taasifama.